السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو جالتم تودا فكبجم توتا أردف توتا channelي رشا زينو أكم فايا كيساني ما شاء الله بقى جرات تاني نسنين جدا أنا كوتي الحمد لله إيجا بقى قويا الرجيني ولتدي بني نسنين جدا أرى أبي أجايباتكو عند كيسان نفيدا دي كنن يادي isiniif qooda jedheetanii anis waanan irraa itti fayyadamee waanani argi tokkoon isiniif dabarsa dheetan dhufeen isiniin jedha. Warri itti fayyadamaa jirtanu egaa akkuma beektanudha. Warri waan kana immoo itti fayyadamaa jirree kanarraa laaltanii akka itti fayyadamtanuun isiniin jedha. Egaa innis maali jechuun keessaniin oolu wanta narra isiniif qabadhee dhufee appiliishinaa tola kadalaguu shari'aa moobaayilii shari'aa garaagaraa irratti jechuudha. Aappiin sun maal akka ta'e isinitti agarsiisa. Aappii sana pilestooriidhaan yookaan kallattii garaagaraatiin sheerii walii gochuudhaan gadi buufattanii irratti hidhattanii appiliishinni kun tola kan inni dalagu waan ofii kootiitti fayyadamaa jiru akka inni tola dalagaa jiru immoo isinittiin agarsiisa. Akkamitti akka irra godhattanullee isinittiin agarsiisa isiniin jedha. Egaa waanan itti gammade tokko isinis immoo akka irraa fayyadamtan warroonni biyya arabaa keessa jiru gaani beennaa niitworkiin akka inni baay'ee nu rakkisu shabakaan jechuudha. Saniifuu haga xumura qophii kiyyaatti na wajjiniin turaan isiniin jedha. Warri haga yoona YouTube chaanaalii kiyya subscribe like share akkanaan goone akka seentanillee subscribe naa gootanuun isiniin jedhaala. YouTubein kan koo kunooti maqaan isaadha. YouTubein kan koo maqaan isaa Rashaad Zeenuutii jechaadha. Kunoo isuma kanadha. Akkasitti seenaatii subscribe naa godhaa. Viidiyoo garaagaraa kanan gadhiise kunoo ni jira. Bakka viidiyoos jedhu kana rukutaatii aappii waan aappii irratti kanan barsiisaaru waan garaagaraa waan isin fayyadu as keessaa ni argattu jechuudha. Waa hedduudha ka jiru. Seenaatii daawwadhaa viidiyoo kiyyaan isiniin jedhaa. Subscribe illee naa godhaa. Ilmaan Oromoon isiniin jedhaa galatooma. Egaa garuma barumsa kiyyaattan dabarfadhaa jechuudha. Barumsi kiyyaarraa waa'ee appiliishiniiti. Appiliishinichis immoo kunoo isa kanaa jechuudha. Akkuma asirratti arguu jirtan kunoo aappii isa kanadha. Haay tuunii laayiti ka jedhu kanadha. Gariin keessanis immoo yoo isiniif dalagee isa kanallee amma durallee barsiifamee ture ammas irruma deebiidhaan barsiifna. 24 kiliin VPN laayitii kanallee gadi buufattanii irraa fayyadamuu ni dandeessu. An amma gabaabumatti isa kanaa jechuudha kanan isinitti agarsiisu. An kanan itti fayyadamaa jiru isa kanaa jechuudha. Amma kallattumaan pileestoorii keessaallee buufachuu ni dandeessu. Diskiripshinii isaa immoo yuutuubii kan koo jalallee isiniif hankaa viidiyoon ammoo hojjetaaru kana jala achirraallee tuqxanii buufachuu ni dandeessu jechuudha. Amma viidiyoo aappichatti gadi rukutaa jechuudha. Yeroon akkanatti rukutee jedhee akkanatti fidee naaf baasaa jechuudha. Isiniif yeroo jalqabaatii fi wanti inni isiniif baasu stop kan inni isiniif baasu jara kana isiniif baasaa jechuudha. Isin yeroo jalqaba kana keessa seentanii jettanu bakka kanatti kana isiniif hin baasu jechuudha. Dhiifama. Dhiifamaa shabakaan irraa dhaabeen isiniin jedha. As keessa nagashuu didee inni tokkoffaa kuni akkanatti fidee isiniif baasaa jechuudha. Laa inni gara olii kuni Kanaadaa bakka jedhu kana arguu jirtaniimi isa Kanaadaa jedhu kana inni tokkoffaa kanarratti United States irratti illee isiniif fiduu danda'a jechuudha. Garuu kan koo Kanaadaa ka jedhu irratti hojjetaa jira. Isin biyyootii kana keessaa kafeetan irra godhattanii ilaaltu jechuudha. United States, Kanaadaa, Germany, United Kingdom, Australia, Faransii, Brazil, Singapore, Netherlands, Ruusiyaa. Egaa biyyootii haga dhufee Hindiyaa ga'utti kan inni jiru, Ruusiyaa ga'utti kana keessaa kan inni isinii hojjetu irratti anamma akka fakkeenyaatti warra gariidhaaf kan inni United States irratti kan inni hojjetaa jiru jira jechuudha. Anaa garuu Kanaadaa irratti kan inni naa dalagaa jiru jechuudha. Anaaf Kanaadaa irratti kan inni dalagu. Inni tokkoffaan inni lammaffaan kun immoo akkanatti kana hunda isiniif fidee hin baasu jechuudha. Yeroo isin dhuftanii keessa galtanii jettan akka kanatti fidee isiniif hin baasu. Jalqaba yeroo pileestoorii keessaa buufattan jechuudha. Kan inni fidee isiniif baasu
WhatsApp, Instagram, YouTube ka jedhu tokko haga sadii qofittidha kan inni isinii baasu as keessatti jechuudha. Wanni isin baruu qabdanu kan isin sirriitti naqalbeeffachuu qabdanu bakka kanaa jechuudha. Bakka kana akka kanatti akka inni fidee isinii baasu gochuudhaaf eessarra tuqxu amma of duuba deebinee asuma keessaa utuu hin bayinii asirra tuqnaa jechuudha. Laa kunoo tuqaa sadan kana argaa jirtu hin abdii qaba. Laa kunoo kanan xiyyatti agarsiisaa jiru kana tuqattii sadan sana rukuttanii jechuudha. Tuqaa sadan kana yeroo rukuttanii jettanuu kan sadaffaarra jiru change updates ka jedhu kana isa rukuttanii jechuudha. Laa kunoo isa kana rukuttanii jechuudha. Kanan xiyyaan itti agarsiisaa jiru kana argaa jirtu hin abdii qaba. Isa kana rukuttanii jechuudha. Yeroo rukuttanii jettanu akkanatti daawuloodii isiniif godhan. Amma waan shabakaa irraa cufee jiruu fi naaf hin baasu jechuudha. Shabakaa laazima shabakaa gahaa qabaachuu qabdu yeroo gadi buufachuudhaaf jechuudha. Erga gadi buufattanii kaatanii tola kan inni dalagu. Yeroo bakka kana irratti deebitanii kan 1 2 3 4 5 shanaffaa kanarra yeroo gad rukuttanii jettanu inni daawuloodii isinii ta'a. Sana booda addeebitanii dhuftanii kanarra galtuu jechuudha. Yeroo akkanatti dhuftanii kanarra galtanii jettanu kamiin irra godhattu yoo isiniif hojjete kaasaa moobaayil firii tokkoffaa kanarra godhattu jechuudha. Kunoo isa kanarra godhattu. Yoo isa kanarratti immoo isin didee isa kanarra godhattu jechuudha. Isa lammaffaa kanarra. Isa kanarra moobaayil firii ol ri'aa ka jedhu kanarrallee ni godhattanii jechuudha. Anaaf moobaayil firii isa gadii kanarratti illee naa dalagaara. Isa olirratti illee isiniif hojjetaa jechuudha. Akkasitti ammalaa isa kanarraan godhadhaa jechuudha. Amma akka inni hojjetu isin agarsiisee feesbuukii korra ba'ee isin agarsiisaa jechuudha akka inni hojjetu. Sana booda yeroo moobaayil firii kanarra godhattanii isa kana yookaan Yuunaayitid Isteetsii yookaan Kanaadaa biyyooti feetan irra godhattanii jettanii Start bakka jedhu kana rukuttanii jechuudha. Start bakka jedhu kana rukunnam. Inni eegduu jechuudha. Starting yeroo inni jedhee inni eegduu jechuudha. Amma starting yeroo ka'ee jedhee egaa akkuma arguu jirtanii with video free jedhe amma naaf kennee jira jechuudha. Anaa fi moobaayil firii irratti na dideennaan isa lammaffaa irra nan godhadhee jechuudhaan isa tokkoffaa silaa irratti na dideennaan amma stop jennaan dalageeraa isin keessumaa baatu jechuudha. Keessaa baatanii appiliishinii irra galaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf amma feesbuukii korra gala yookaan yuutuubii irra amma fakkeenyaaf kallattumaan feesbuukii irra galameem. Ibsaan eeggadha. Egaa amma kunoo feesbuukii korra galeetan jira jechuudha. Ammalaa akkasumatti oloofee ammalaa feesbuukii kanarra yeroo galeedha argitu kunoola. Nagaya rahmanni sirraa jiraatu lubbuun kiyyaa fidaa isaanii abaatu fidaa isaanii abaatu fidaa isaanii abaatu yaa ergamaa kan addunyaa guutu. Kalannen jiru gartee namni amantii seenuudhaan gartee rahmatullahi wa barakatuh awsaada baay'ee galatoomi gaa namni ilma namaa hin galatoomu kunoona abdu muqtasara goone akkuma isin galtu inshallah taala akkasitti khaysa babanaan jaa inshallah taala tole gaa inshallah amaro dhiyaadhu agartee atis maqaa qabda nabi muhammadis maqaa qaba. Akkuma arguu jirtanii kunoo gaa viidiyoo garaa garaa isin agarsiiseera jechuudha. Akka inni dalagaa jiru shakkii tokko hin qabnu jechuudha. Ammas kan biraa tuqeen isin agarsiisa. Egaa obboleewwan kan koo kunoo akka inni dalagaa jiru egaa haga tokko isin agarsiiseeraan isiniin jedhaa. Barumsa biraatiin immoo haga walitti deebinu yuutuubii kiyyallee sabiskiraayib laayik sheer akka dhagootanuun isiniin jedhaa galatooma waan dhaggeeffattaniif barumsa biraatiin immoo walitti deebinu baay'ee baay'ee.